Jirtu maatiin FUM News kun FUM News dha. FUM News sagantaa haaraadhaan bifa haaraadhaan istiidiyoo haaraa keessatti tamsaasaa eegalee jira. Namoonni hedduun milkaa'uu ni barbaadu. Milkaa'inaafis daandii hedduu barbaadu. Nutis har'a kan qabannee dhiyaanne bifa haaraadhaan daandiiwwan milkaa'inaatii fi warreen beekamoo ta'an qabannee dhiyaanneerra. Namoonni hedduun daandiiwwan kana hordofuudhaan caafii milkaa'inaatti ba'aniiru. Isinis daandiiwwan kana yoo hordoftan caafii milkaa'inarra geessu jenneetu yaadna. Sagantaa keenya karaa pilaatfoormii adda addaa, karaa feesbuukii, karaa yuutuubii, karaa telegiraamii akkasumas immoo karaa tiiktookiitiin nu hordofuu dandeessu. Kun FUM News dha. Sagantaan kun yoo isinitti tole qofa laayikii fi sheerii sabiskiraayib gochuu dandeessu. Kanaaf namoonni hawaa kana keessatti yookaan immoo yuunivarsiitiitti caafii milkaa'ina olaanaa ragaan guutummaa guutuutti daandiiwwan amma isiniif dhiyeessuuf deemnu kana hordofaa turanii daandiiwwan kana hordofuudhaanis caafii milkaa'ina ragaaniiru. Isinis biizinasii keessan keessatti akkasumas hojii gara biraa irratti dhimma hojii kamiyyuu haa ta'u yoo hordoftan ni milkooftu jenneetu yaadna. Daandiiwwan kun daandiiwwan hedduu ta'anis isaan murteessoo ta'anii fi namoonni milkaa'uun hedduun ittiin hordofaa turanidha. Daandiiwwan kun akka armaan gaditti isinii dhiyeessina. Namni kamiyyuu milkaa'uu ni barbaada. Namni milkaa'ina balfu tasumallee addunyaa kanarra jira jennee hin yaadnu. Namni kamiyyuu milkaa'uudhaaf immoo dandeettii ni qaba. Dandeettiin milkaa'inaa isa wajjin uumamaa. Garuu dhimma dandeettii qabaachuu fi dandeettii dhabuu miti. Daandiin inni ittiin dandeettii sana hojiitti hiiku daandii kam isa jedhudha. Isinis daandiiwwan ittiin dandeettiin keessan hojiitti hiikaman yoo nu faana turtan argachuu dandeessu. Tokkoffaa irratti namni kamiyyuu daandii milkaa'inaa isa dhugaa sana bira ga'uudhaaf galma adda bahe yookaan immoo seet goolii qabaachuu qaba. Yookaan waan na barbaadu adda baasee beekuu qaba. Yeroo hunda namoonni naannoo keenya keessa jiraatan waan na barbaadan adda baasanii hin beekanii. Yoo daandii deeman yoo namuu buna danfisaa argan buna danfisuudhaaf yaadu, shaayii danfisuu arge shaayii danfisuu yaadu. Kana malees waanuma argan yaadaa oolu. Garuu kun gara galma milkaa'inaatti nama hin geessu. Kanaaf jireenya keessan keessatti waan na barbaadan qofa adda baaftanii beekuun dirqamadha. Barataan qabxii olaanaa galmeessisee sadarkaa barnootaatiin sadarkaa olirra ga'uun dirqamadha. Daldalaan bu'aa akka argatu beekamaadha. Kanaaf daldala sana keessatti kan isa milkeessuu danda'u yookaan kapitaala guddaa kan isa kuufachiisuu danda'u daldala akkamiirratti yoo bobba'e isa irratti xiyyeeffachuun dirqamadha. Kanarraa kan hafe namuu daldalaaf yookaan namuu barataaf yookaan namuu hojii gara biraa hojjetaaf yoo hojjete namni sun milkaa'inarraa fagoodha. Kanaaf isteeppii milkaa'inaa yookaan galma milkaa'inaa ga'uudhaaf sadarkaa tokkoffaa irratti kan isin hordofuu qabdan waan na barbaadan adda baastanii beekuu yookaan immoo maal akka feetan adda baastanii beekuu qabdu yookaan galma qabaachuun dirqama isiniin jenna. Kanaaf galma qabaattanii galmaan hordofuun mul'ata keessan parsantii 70 akka milkeessuu dandeessan ogeessonni saayikooloojii fi namoonni waa'ee hawaasummaa qoratan adda baasanii lafa kaa'aniiru. Kanaaf hojii tokko otoo hin xumurin otoo hin jalqabin dura kan isin gochuu qabdan galma ga'uu qabdan adda baafadha. Sadarkaa lammaffaa irratti kan nuti argannu mul'ata qabaachuudha. Namni kamiyyuu mul'ata guddaa yookaan mul'ata xiqqaa qabaachuu danda'a. Garuu mul'anni kan abbaa sanaati malee kan namni biraa isa keessaan darbee argu miti. Gaafa mul'ata keessan bira ga'uudhaaf deemtan wantoonni isin gufachiisan oduun namaa waan nama golee isin buusu hedduun jiraachuu danda'a. Garuu mul'anni kan isin qofatti mul'atudha. Kan nama kamittuu mul'atu miti. Kanaafuu mul'ata qabaachuun dirqamadha. Mul'anni humna jabaa qaba. Mul'ana jechuun fuula duratti waan fe'uu dandeessan yookaan waan ta'uu dandeessan arguu danda'udha. Gara fuulduraatti sooressa guddicha yookaan namoota beekamoo yookaan abbaa qabeenyaa guddaa ta'uun barbaada yookaan saayinsistii ta'uun barbaada yoo jettan akkasumas abbaa kaampaanii ta'uun barbaada yoo jettan kaampaaniin keessan sun har'a sammuu keessan keessatti mul'achuu qaba. Asirratti fakkeenya tokko isinii fudhanna mul'anni maal akka ta'e. Mul'ata jechuun namni kam kan nama keessatti hin arginedha. Yeroo tokko gaara tokko namichi tokko ijaarsifachuudhaaf ture. Gaara biqiltuun hedduun bishaan hedduun akkasumas immoo bakki bashannana hedduu qabu jechaadha. Gaarri sun isatti mul'atee ture. Dizaayiniin gaara sanaas isatti mul'ateera. Kanaaf injiinaroota isaa waamee gaara akkasii naa ijaaraa jedheeni. Injiinaroonni kunis rakkoo hedduu booda gaara sammuu isaa keessa jiru kana lafarratti gaara akkasii siif ijaarrannaan jedheeni. Gaarri sun ijaaramuu jalqabee waggoota muraasaa booda otoo gaarri sun hin xumuramin inni du'e. Erga du'ee gaarri sun ijaaramee xumurame. Edda xumuramee boodas gaafa eebba gaara kana dargaggeessi tokko fuula duratti ba'ee abbaan keenya otoo jiraatanii har'a baay'ee gammadu jedhee. Sababiinsaa xumuramuu gaara kana argu jedhee ture. Edda inni dubbatee xumuree
edda deebi'ee inni taa'ee haati mana namticha sana gara fuulduratti ba'anii dargaggeessa dogoggore kanan sirreessadhanii haasa'ee galanii akkamti isaan dargaggeessa kana sirreessanis nama ajaa'ibaa. Dargaggeessa dogoggore kanan sirreessa jechuun dubbii isaanii eegalanii gaara kana nu tureef arga malee inni durumayyuu argeera jedhanii argitanii. Mul'ata jechuun kan namni biraa argu otoo hin taane sin kan dursitanii argitan jechuudha. Kanaafuu kaampaaniin guddaa sin boru ijaaruuf jirtan har'a sammuu keessan keessatti mul'ata taanaan kun mul'ata keessanidha. Saayinsistii akkamii akka Albert Einstein akka Hawking fa'aa ta'uu barbaadu taanaan barattoonni sin har'a maalummaan Albert Einstein fi Hawking sinitti mul'ateera. Kanan taane taanaan gara mana barumsaatti tola deddeebi'aa jirtu jechaadha. Kanaafuu mul'ata qabaachuun galma milkaa'inaa isa dhugaati jechuudha. Mul'anni waan namni si keessatti arguu hin dandeenye kan ati qoftu argitu jechuudhaan immoo Albert Einstein yaada keenya nu cimsa. Kanaafuu mul'ata qabaachuun galma milkaa'inaa isa sadarkaa lammaffaa irratti argamu keessaa isa jabaadha. Albert Einstein caafii milkaa'inaa fi galma milkaa'inaa kan ta'eef sababa mul'ata qabudha. Inni hirriba kan rafu sa'aatii gara ganamaa qofadha. Akkas jechuun kan inni faana bulu mul'ata isaaf abjuu isaa faana odeessaa bula jechuudha. Kanaaf sa'aatii hedduu ciisus sa'aatii gara ganamaa sa'aatii tokko lama qofa rafaa. Kanaaf yeroo deemtan yeroo ciiftan wanti taatan sinitti mul'ata taanaan mul'ata qabdu jechuudha. Sadarkaa sadaffaa irratti kan nuti argannu mataa ofiitti amanuudha. Mataa ofiitti namni hin amanne tasumayyuu galma kam ga'uu hin dandeenyu. Barataan eessa ga'uu akka qabu yookaan gaara sanarratti bahee gaara milkaa'inaa irratti bahuu akka qabu ofitti amanuu danda'uudha qaba. Daldalaan daldala isaatiin har'uma suuqii xiqqoo yookaan dukkaana xiqqoo keessatti shaqaxoota daldaalu sana qofa irratti hundaa'e otoo hin taane boru kaampaanii guddaa banee daldaaluu akka qabu beekuun dirqamadha. Sana gochuuf immoo ofitti amanuun dirqamadha. As keessatti wantoonni ofitti amanummaa keessan buusan hedduun jiraachuu danda'u. Wantoota ofitti amanummaa keessan buusan garuu injifachuun kan keessanidha. Fakkeenyaaf nama tokko fakkeenya yoo fudhanne Helen Keller jedhamti. Dubartii biyya Ameerikaa Seven Fathers of America warra jedhaman yookaan abbootii torban Ameerikaa warra jedhaman keessaa tokko turte. Dubartiin kun ija hin qabdu akkasumas gurra hin qabdu. Rakkoo baay'ee hamaadha. Kun ofitti amanummaa ishii guyyaa tokkollee hin mulqine. Daa'ima taate yeroo dhalattu bifa akkasiitiin dhalatte. Bifa akkasiitiin dhalattus isheen garuu kun galma isheen qabatteef yookaan ofitti amanamummaa ishii guyyaa tokkollee ishii jalaa hin hir'isne. Kanaaf haati ishii akka ishiin daandii irratti baddee daandii irratti kadhattu yookaan amma carraan ishii jiraachise jiraatte akka ishiin duutu itti murteessanii abbaan ishii garuu kana mormuudhaan lammii biyya Jaappaan tokko qaxaranii fi lammiin biyya Jaappaan kun akkatti ishii barsiisu dhabee baay'ee rakkataa ture. Garuu guyyaa tokko maasaa qonnaa keessatti deemanii harki ishii bishaan jallisiidhaan jallifamee ishii irratti bubbuusana waan ishitti qorreef akka ishitti qorru gara sammuu ishitti ergitee miira qorraa gaafa ishitti dhaga'amu sammuu ishii fi karaan harka ishiitti akka wal qunnamuu danda'u hubatanii. Kanaafuu dursa garuu otoo hin argite ta'e ija ishiitiin barsiifama mallattoodhaan jechuudha. Otoo hin dhageesse ta'e gurraan barsiifama. Barsiisaan kun amma gaafa guyyaa harki ishii dhaamsa gara sammuu ishiitti ergu baranitti baay'ee rakkachaa turanii. Guyyaa sanaa kaasanii harka ishii kanaan qaqqabanii harka ishii kana qaqqabanii barsiisuu eegalanii. Yeroo booda xalayaa barreessuu dandeesse. Xalayaa edda barreessuu dandeesse maatii ishiif xalayaa akkas jedhu ergite. Akka haadha kiyyaaf daandii irratti badeera. Akka abbaa kiyyaaf immoo xalayaa barreessuu danda'eera. Kanaafuu kun xalayaa kiyya jalqabaati. Kunu ani baradhee of danda'eera. Ofitti amaneeras of ga'umseeras jettee barreessite. Argitanii. Rakkoon har'a mogolee keessan buusaa jiru ofitti amanamummaa keessan sanirraa mulqataanan sin bakka yaaddaan ga'uu hin dandeessanii. Haaluma kanaan Helen Keller barreessituu beekamtu daayirikteera fiilmii akkasumas gulaaltuu fiilmii ta'uu dandeesseetti. Ija dhabuu gurra dhabuun tasumallee galma ishiirraa ishii hambifne ofitti amanamummaa ishiirraa hin mulqine. Kanaaf ofitti amanamummaa yoo qabaattan gaarri sin irra hin baane hin jiru. Rakkinni har'a sin qunnamaa jiru gaara si fuuldura jirudha. Gaarri sun carraa lama siniif kenna. Carraan gaarri sun siniif kennu tokko rakkina sana yoo caaltan rakkin gaaricha irra baatanii fagootti mul'attu. Rakkinicha caaluu hin dandeenye taanaan rakkinichum jalatti kuftanii gaaricha sanaan dhokattanii haftu. Warroonni akka Elon Musk, Bill Gates milkaa'oon addunyaa keenya rakkinoota wal fakkaataa kana keessa darban jechuudha. Sinis ofitti amanamummaa qabaannaan abbaan kaampaanii biyya Itoophiyaa abboru sinidha. Abbootiin qabeenya daldaltoota Itoophiyaa sinidha. Kanaaf sagantaa keenya mammaatti waan hordoftaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna.